waaqayyo nagaa saddeet. Meerren dubbadde kinoo dhugaa rabbi ana baafadhaa jiru ani silaa lubbuudhaan jira sila dhufeedhanii du'een jiraan. Maali damee guddaadha Muusaa. Suuraan damee wajjin ka'e illee akkas godhanii bar damee wajjin. Ati bakka sanatti hin argamin malee namni waa siin jedhame namni koo gaafa akkana siin jedhu gaafa si qeequ si jajjabeessa. Kanas jabaadhutti bakka hojii keetti mul'ata. Maaf deebista bar. Deebisuun anaaf gaarii ta'e yaadu dhugaa rabbi. Deebisni. Indoo mamma dhiisteetti barbiiftuun deebisu akka duraanii. Kana inni taragaaggaate kanaaf amma ishee kakaasuu barbaada. Dhugaa waaqa. Achi siqee nyaadhu midhaanis. Biiftuu. Isin marti nu haasaa keessa seentaniirtan natti fakkaate. Ani waxii dalagaa jirtaan kanaaf hin dhufe odoo fiidicha jechuudha obbiraa qabaachuu baadhe firaa kiyya qoy osoo fiidicha obbiraa qabaachuu baadhe nan ajaa'iba dhugaan siniin jedhaan noormaali viidiyoo osan obbiraa hin qaba akka isheen taane jechuudha nan beekaa waan hin taane waan hin qulqulleeffannee tokko hin dubbatina dhugaa rabbi. Dhagayaa gaayis maal isinif fakkaata? Kanarratti waan xiqqoo dubbachuutti barbaada dhugaa rabbi. Ani baay'ee dubbachuun barbaadu ani isinirraa gabbu'aa gaayis takkatti qofa dubbadhee isinirraa gabbu'aa. Samooni bakka just jechuun xiqqoo akka illee ta'ee like gafalaa kana qabaa xiqqoo na dhukkuba. Baay'ee illee haasa'uu hin danda'u dhiifama. Ani beetanii kan gaayis wanta kana akkuma dhufeeniyyuu I will never, I'm not believe this idea guys. Sababiin isaa ani biiftuun nama akkam akka taate waan an beekuuf angaafuma waan kana yookaan arraba minaamin osoo viidiyoon gabtii kanaatu hin argin. Sababii kanaafiyyuu waa'ee kanaa hin haasa'inaa. Waa nyaachuu dhufe by the way amma biiftuun waxii waxaa jirti. Kasdan bakka ani waa nyaachuu seeni malee ani haasa'aa fi miskiina wallahi rabbis yaa fayyisuuf roo keenya. Ayyadaa jijjiiraa innaan ta'e dammeen tuni deeyyuu sittiin jechuudha dhugaa rabbii. Oromoo deeyyuusa jedhaa koomentiidha. Kiristoosiitiin faarantu. Namni kun Dammee baay'een jaaladha dhiisi naalaan tuqina. booni kokoi. Dammee baay'een jaaladha. Dhaggeeffadha ani Oromoo irraa fooloo na taasisaa garuu safuun agubaa fooloo na taasisaati. Safuun agubaa please. Safuun agubaa fooloo na taasisaa. Rabbii dammee irraa fooloo kaafadha dammee fi boon irraa ana safuu fooloo taasisa. Minaan sini Oromoon watii bijaalee beektu. Waa'ee geemii kiyyaa kanaa softanii. Waadaa singal jedhee Beeksisaa jirra beektu. No, laalaa dhaggeeffadhaa geema ishii kun ittaanee gaafa guyyaa 26 addunyaan socho'uu qabdi kana caala diinonni ishii boo'uu qabu boossisuurlee qabna holiin tirraabsa. Holiin tirra. Habibti diina marra ni ofti jira. Lakki diina qabnuti. Diina qabnu. Waan ofii dabarsineen kennan ukko. otoo diina dhabnee om guddannu waa Mee biiftu rufaayila keessa maaliif naan ergine ati shuutoo godhan ikkoo gisee shuut godhan ikkoo mul'atu kuti naa hir'ira wasaabbiti. hunduu iskiriishin godhatee Wallahi mul'ata. Wallahi mul'ata. Inani jibbu kuni waadaan illee dhufee jira. Yaa rabbi nyaanni kun hundi holqanaa waadaa mucaa sanas nyaanni kun hundi ol siniin ga'u deema abbo mucayyoo hundi isti xiqqoo takkatti wataa jirti. Minaan noommanni maalti sitti lamman gaalubbu gabuusi bulchuu eegu. Rufaayila nagaddaa fi geemii ishii rufaayila nagaddaa viidiyoo hojjadhaa fi taphallee taphachiisaa ishii waanuma xixiqqoo abbaa dhibbaa yoo qabaattan leenca xiqqoo leenca guddaa waan namni keessan danda'e bitaa fiti akka tooppii qabattu goone gaafa sanii takka takkaan bilookii nun akka bakka akka abbaduu makka biraati. Ergaan taphadhee yoo Amma maal goota seete? Ani garuu Amma maal goota seete? Waa ittiin hima amma maal goota seete qamisii bareedduu gabaabduu kaawwadhu kuulii kee kuudhadhu dafii nyaadhutii jechuudha. Hidii ta'e xaxxaragadhummaa taate gaddisi deeffataa jedhu viidiyoo waraabaa warra viidiyoo madaalaa. Qamisii gabaabduun jaaladhu. Kaawwadhu garuu waan ammaa saniin kaawwatiin qayyari ishii qayyari eenyummaa maal dhabaaf kafana duratti kaawwattee hamma kaawwatta geestii kiyya nutu sii jira. Hin deeminaa naannoo dhugaa waaqayyoo
ከፈነ ሀረካት ቦደ ቀየሪ ካወድ መርገኬት እኮ አኖ ፊንታን ያላፍታ ይመራቱ ተጠሚ ይታፊ ያዱ ከተማ ጋሮሽን በለሲቱ ማሽና ሚጨሽ ሚጨ ሚጨ ምን አገባችሁ? Safuufi dammee jechuudha. Gaafa deema biiftuu kan si gadhiisana waraabbaddaan nama biraati miti nama. Sallamaan keessa. Lakki lubbuu ani gadi inni ilmaanyuu tana kan olaan oolu ashaangulliitti udduraaftu sana namaa kennuu jaaladha dhugaa waaqayyo. Seerasi kenna ganama sana gaati mana. Ishee gaddan namaa kennuu jaaladha. Ishee anuu siifan kenna gaafas. Ganama sana. Booni ammaati dhaggeeffadhu. Leenca ta'u booni baay'isawee booni firaatoo. Safuu himaraate safuu maraate sadarkaa kiroorsii dhuguu irra gahee jira. Inshallah dafa naga qabaa walitti na fuudhatii na galcha kara biyyaa tikkeetti dhaabutaati. Mina ani nan maraatee yaa maraattuudhaan. Inni sana na rakkata rakkuu qabu. Ani Nama kana mucaara mataa ramaa teessanii awuzu billahi min ashaitaan rajiim. Isin gubbaan jira garuu. maaliif kaabaraa juftee nyaatte? Nyaata akkasitti qabeeti gubat akkasitti qurxee nyaaddu bo. Fuuldura takka nyaanni garaa dhukkuba. Jira dhugaa rabbii bayyesuus. Saara gasumaamun kinoo qayyaarii bageetas. Ay guyyaa tokko viidiyoo beedi abboo nyaadde tana nulla deebisiisen tala to'acha gara garchi kaamela irraan nassobe. Garbi waaqa turtuufi hanqalaattaa maan bulle inni tuu namaan jedhaa tufa gisee namni nyaate kanaafuu namatti hin goru. Yeroo tana garbi nama rakkanne sinani. Dammee nama lafu. Boonii murtuudhaan ganna darbatte. Sagalee tiitii namni galgala jiraatu takka dhugaa rabbi alkayyuustu takka godhana sinii poosta sinii godhaa. Harreen kun iyyuu isa taa'ee jirtu. Taaptaan godhaa jaaptaan godhaa ammas siifaa ta'u. xixiqqattee adeemtu amma Dhaqa dhaggeeffadha amma nama kuma dhibba shantu jira warri biiftuurra fooloon qabaanne. firii maaliif hin dubbinne? Namni biiftuurra fooloon qabaanne namni 1,500 kun fooloo godhaa 7,000 gaya. 7,000 galtu naante. Keekii keessa yaa fooloo 700 tapha ishee irratti fooloo 700 taphachuu qabdi yaa. ammasitti immoo 700 taphachuu qabdi. Hundi keessa viidiyoo jaddaa foolos geemesii fooloo ishee akka 700 guutuu chaayilenjii kennamee fi miillees miliyoona guutuyyuu qabdi malee minaanii nanno moodelistii. Akkamitti buufatta ta'e viidiyoo geemii biiftuun har'a gadhiista argite. Viidiyicha gadi qabdee bakka seefi jedhu dhatta viidiyoo buufatta moo suura buufatta seessu. Suura buufatta akkattan buufadheen. Nam beeka bilbila kiyya kuta bilbila horrakkoo qaba. Askirii shuutan godhadhee. Namni rafee kan irratti Ana ijjirraan buusa. Askirii shuutan godhadhee. Kaameraa achi gara garchii nyaadhu beektu. Viidiyoo cufadhu. Ijoollee mucayyoon afaan hin godhanne saalooniitti deemaa jirtu koshiinadhaa nyaata fudhattee qohaa hudduun gadaa teessu bayyeessu. Nyaatteef kaanuun isaan argine makka taatu. Sulkin dhaabbachuu. Kween. Ijoollee mee callisaa maal dhabnee callisna lubbuu alaamanni keenya guutuudhaa gammachuu jirraa miira gammachuu qabna. Mana keemasiitti irra.